qubeen ibsa baaseera. Ibsa maalii baasee? Breaking news jedhee tokkoffaanis lammaffaanis badhaasa wal fakkaataa iPhone 30 Pro Max no 70 Pro Max akka badhaafamanuu murteessineerra. Akkasii okay. Gar tokkoon natti tole. Maaltu natti tole? Taaddeen akka lifaatii isaatiif badhaafamuu isaatti namni anan dura gammadee jiru. Nan dinqisiifadheen jira san. Akka dorgommiitti ani nama tokkoffaa ba'e akkamittan tokkoffaa ba'e jalqabarraa akkamittan tokkoffaa ba'e taayetanii itti xodoqqolee miti baran mana xonqaayii deemee miti yookaan tsalootii itti godhee miti itti hojjetameetu nama kumaatamatu guyyaa 5 guutuu irra taa'eetti dadhabee sheer godhee utuu sheer gochuun barbaadin fakkeenyaaf nama takka waa'ee dorgommiitiif chaalenjii akkanaa maxxansee hin beekne fa'aa maxxansiiseen. Fakkeenyaan isin himaa lataa kana yaagaattan bilbile. Lataa dorgommii akkanaa keessan jira kunoo sagalee isaa isin dhageessisuu nan danda'a. Dorgommii akkanaa keessan jira deeggarsa keenya barbaachisa akkati waa'ee dorgommiitiif chaalenjii akka kanaa hin maxxansine nan beekaanii. Garuu yeroo dhumaatiif har'anaa rakkattaan jedheen. Aleeksi kuni waan rakkina qabu miti. Garuu an dhukkubsadheen siriirra jira dhee viidiyoo banee natti agarsiise. Gulukoosii sakkaameera. Harka kamiinan sii barreessaa jennaan nayeetan dhiisiin jedheen. Ustaazota nama gurguddaa warra hordoftoota gurguddaa qabaniin dirqamanaa dirmachuu qabdu kaleessa dugdan sinirraa qabaan sagaleen sinii ta'a tureen jedhen. Asliifaa Mubaarikfaa Hamzaajifaa warra TikTok irraa fideen Facebook irratti laayivii galchisiise. Ijoolleen foloowerii tokko hin qabne anaaf jecha akkaawuntii 5 6 10 20 30 50 dhibba banatteet laayik sheer gochaa bulti. Ansira hojjechaa mana maadaamii teessee indee jarri kabajamuun qabanii ani injifannoo kana kanan fide beekamtii koo qofaan miti Alex Taayee waan beekuuf qofa miti waan jaallatuuf akkan injifatu waan barbaaduufi hojii isaa dhiisee yeroo isaa gubee maallaqa isaa gubee namni sheer godhee laayik godhee maqaa dhaabbatichaa beeksiseet sheeriidhaaf laayikii kana hunda keessaan gahe. Gaafa kana namni tokkoffaa ba'eef namni lammaffaa ba'e badhaasa walqixa argata gaafa jedhamu maaltu tirrate akkamitti jettaati ilma namaati baran. Dorgommii kana kanan dorgomaa jiruu fi rakkoo bilbilaa waan qabaaddeef miti iPhoneidha kanan ittiin sittaasaa jiru kun viidiyoo yoo imeejiin isaa mul'ate as keessatti sittan agarsiisa. Ulfinurraa ba'uun jiru yoo iPhone lamne si galee nuti dorgommicha akka bareeduuf meerri xiqqii sun akka illaamshomneef dorgomaan ture. Dorgomeera injifadheera. Gaafan injifadhu immoo dhaabbanni dorgommii qopheesse sun jalqaba irratti dorgommii qopheesse san irratti nama dorgomee injifate kabaja addaa kennuufii qaba. Isa tokkoffaatiifis isa lammaffaatiifis isa sadaffaati hin kennin iyyuu kabaja san. Gaafa waa barreessu illee hamilee nama sanaa eeguu qaba. Tokkoffaaf lammaffaan iPhone 7 akka kennamuuf murteessineerra. Maaliif laffaan irra sun? Inde aniko bakka accounting ko kana jala deemaan jiru laayikii gochaan jiru galatooma taa'ee lammaffaa ba'ee fudhachuu nan danda'am ture. iPhone laafan dorgoma taanaan no dhimma eenyummaatii fi xiiqiidha kan na dorgomsiise bar. Bilbila yoon dhabee hiriyoota bilbila 5 bituu danda'an wallahi dorgommii kana dhiisii anatu sii bita itti bilbilu amma utuu sina sirrirtanu anatu sii bita dhiisi cinqii kana bakka anta canaannaqini nama naan jedhe jira nama lama nama sadi jalqaba irratti murteessuun bifa tolooltummaatiin taaddeedhaaf kennuudhaaf
dadhabbiin dadhabeef gaddanii kennuu fiidhaaf yaada yoo qabaatan namummaadha sun. Garuu dorgommiin kun erga darbee booda nuti badhaasa keenya fudhannee an akkan tokkoffaa bahee iPhone sana fudhadhee maratti ergan galee booda isa waamanii kophaatti sababanni itti laffeef osoo hin taane sababanni lammaffaa baheef tokkoffaadhaan walqixa badhaafama jechuutu hin taane nu geggeessanii nu badhaasanii dhimmisuun erga xumurame booda individually waamanii taadde dorgommii kana keessatti baay'ee dadhabdeetta kottuu iPhone 17 sii kenninaa kottuu fudhadhu jedhanii kennuufii danda'u. Makiinaa yoo bitanii kennuufii danda'u. Anarraa wanti irratti hin jiru. Wanta hinaafus wanta hin jibbus hin jiru. Angaruu akka namaatti kabajan qaba. Haadhan qaba, abbaan qaba, hiriyootan qaba. Deeggartootan qaba. Waan hunda jaala dorgommii kana akkan injifadhuuf warra halkanii guyyaa na wajjin dadhabaa turantu jira. Erga tokkoffaas baatee lammaffaadhaa wajjin walqixa badhaafamta ta'ee maaf nu laffaasistaa jedhanii na gaafatu bor. Maaliin deebisaafan? Bilbila sana mana bilbilaa sana dhaabbata sana fudhadhee ergan ba'ee booda hattuun kiisiidhaan hafuuchuu dandeessi. Dhabuu nan danda'a. Fidee ergan as ga'ee booda kufee cabuu hin danda'a. Bilbilichi namni garuu nama. Lubbuun jiraannaan hanga jirutti si fayyada. Namni irra si jaallatu waan inni irratti si jaallatu sana irratti isa kabaje taanaan galata isaaf malu kenniteef taanaan hanga dhumaatti si wajjin jira. Si kabaje, si jaallata, si deeggara. Ija maaliitiin an boriitu carraan kana caalu yoo dhufe ija maaliitiin kottaan deeggaraadhaan haamilee isa kamiin? Har'a waan xixiqqoo akka kanaa irratti haamilee jiraa cabsee kabaja jalaa balleessee boru wal dorgommiin konkolaataa siinoo tiraakii yoo dhufe riivoo yoo dhufe haamilee kamiin kan jira waan maddaan annamatu naa caala. Bilbilichi funyaan hin dhaabbatu. Dhaabbatichi nama jarri kun itti dadhabanii halkanii guyyaa ribatti dhabanii tokkoffaa baasanii fi nama lammaffaa baasan kabaja walqixxeedhaan sababa waamaniif hordoftoota koo deeggartoota koo dhiifama gaafachuudha qabu. Okay, Alex, gaariidha. Qaama miira keessa si gashinaa osoo hin taane amma fakkeenyaaf amma dhuftee gara sooshaal miidiyaatti tun dubbatin erga wanti badhaase kun declared ta'ee sooshaal miidiyaa irratti laxxafamee fiilingii qabduu fi murtoo ta'e jaajimentiin ta'e akka sirrii hin taane dhaabbata kanaaf waan barreeffamaan gashite qabda. Ittimeer. Bilbileeraaf. Okay. So amma bilbilee ittimee ilaa ani hin jedheen dhimma kan koo miti. Ani fatiriyaadha. Yoo natti himtee waan akkanaa goone yoo naan jettee normaaliidha jedhee tan sirra darbaa. Miidiyaa irratti gadi baataniitu maxxansitanii. Miidiyaa kana irratti kan na deeggaraa ture hawaasa kooti. Uummata naa wajjin dadhabaa ture. Jarri kun itti dhaga'ama. Jarri kun akkanatti gaddan hin barbaadu. Boruu siftaanis jaratu naa wajjin. Foto sini dheeraa deem maxxansa sila ibsa jarri baasan screenshot godhe jechuudha. Kanan godheef maayin isa fudhatu isa lammaffaa irratti badhaafamu jibbees miti itti naafees miti garuu kabajni koo tuqameera. I am winner bro. An injifataadha. Kanan injifadhe itti laffaamee itti dadhabamee halkanii guyyaa irriba malee ta'aniiti malee badhaasichi feerii ta'eef miti. Bamakiina raasu hawwaatamu wallahi. Mtini makiinaa guddaa yoo ramadde iyyuu na waan ta'u torban tokko guutuu halkanii guyyaa dhaabbaticha beeksisaa turan. Waan hubatan wayii miti. Akka jarritti hubatanii inni tokkoffaa ba'u ulaagaansaa iPhoneidha. Inni tokkoffaa ba'e sun iPhone argannaanii waan isaa gadii waan goonu waan biraa mirga keenyadha. Mormuun danda'u akka jechuuti. An kabaja namummaa kootii eegsisuudhaafanii eenyummaa koo jabina koo agarsiisuudhaafanii kanan dorgomeef jabaa akkan ta'e of baruufan dorgomee injifadheera. Jabaa akkan ta'e ragaa ba'eera. Allaqe. Jabina koo sana immoo isan ittiin injifadhe isa deeggartoonni faallaa kootiis argan sana innis ragaa ba'uu danda'u qaba. Akkasitti nama naa.
Ato Alex, wanta kana qulleessuu fi laga jallaadha wanti inni barreeffamanii by the way like warri dorgomtoonni sadanii hundi isaanii gammachuu guddaa qabu. Nullee akka warra jala buunee deeggarruutti sadan isaaniif gammadu nurra jira jechuudha. Dogoggorri guddaan jiru dorgomtoota gidduu inaaffaa minaamin jettanii warri barreessitanii dhugaadhaaf dhaabadha. Dhugaatu gaariidha waan ta'eef. Maal godhe Alex badhaase miti sana lammaffaa ba'e. Dhaabbata badhaase waan ta'eef. Garuu dogoggorri dhaabbata kana bira jiru waa'ee Oromummaa isas keessaatu baastanii gaariidha. This is we talking about business. Business haasaa jirra waan ta'eef. They want to promote their business. And I think lammatammoo reputation business isaanii eeggatanii seera ittiin baasanii sanaanii dorgomtoota isaanii badhaasuun seera isaanii ture. Akka amma Alex jedhee erga dorgomtoonni kun qabxii isaanii fidanii booda misunderstanding fi wrong judgmentiin yoo jiraate sadan isaanii waaman. Koree dorgommii sana keessaa nama tokkotu maxxanse. Yoo maxxanse seete as jala teessina dhageeffachaa turte yoo ta'e an waan natti mul'atu dhugaa natti mul'atu tokko dubbachuutu hin barbaadu yoon wanta sana baasee dubbadhe wanta asii olii gadi jeeqamuu fi baxamu baay'ee jira jedhee yoo yaade nan qosadha beektaa. Qoyaaman dubbatanii san hin dubbataniidhaaf. Hin dubbadhu ammas dubbachuudhaaf miti. Ammas dubbachuudhaaf miti wanta sitti muu barbaade maali seete. Guyyaa wayii tokkoffaadhaan na dursaa ture baay'ee narraa fagaate achii dhufeen qaqqabee biran darbee na bira darbe fagaatee deeme. Hirra fenni guyyaa na bira darbee deeme ani immoo alkansaan baay'ee bira darbee deeme. Ergasiitu kan hin dho'e guyyaa sadaffaa irratti jechuudha. Sana booda ijoolleen baay'een abbaa tokkoffaa bahis abbaa lammaffaa bahis dhaabbanni kun walqixa badhaasuu qaba jedhanii olii gadi afarsuu qaban. Baay'ee wanti hojjetaniiru promote godhaniiru beekamtiin jirre ajandaa godhaniiru jedhanii gaafa ijoolleen dubbachuu jalqabanii maal jedhee maxxansa nama wayii sheer godheetu kilabni lamaanuu waancaa nyaatu jedhaa jira. Nuti immoo lammaffaaf meedaaliyaa. Tokkoffaaf maalidha warqeedha. Sadaffaaf silvarii. Lammaffaaf meedaaliyaa meetii yookaan silvarii sadaffaaf ammoo naasa yookaan biroonzeetu qophaa'a jenna. Yoo san ta'uu baate hiikni dorgommii nu jalaa bada jechuudhumaa fi gaafa sana eenyutu lammaffaa irra ture? Ana Alex Taayyeeti. Har'a Alex Taayyeetu lammaffaa baay'eetu ta'eetii haqa tokko yoo walitti himu. That's my point. That's my point. iPhone sun hin kennamu. Alex maali inni aggeeffadhu ka like amma maa inni beektaa like prejudgment akkasii irratti hin ga'in so as like feeling it assumption qabdu. Dogoggorri jalqabaa barra amma laal roobeera bakka itti nan hubanne. Yoo badheera mani ko amma kunumti gadi ba'amee hin barreeffamu ture. Miira dorgommii sana keessa ture kan balleesse jira sigaree. Dubbii kana kan baxabbate ummata tokkoffaa na baase na deeggaree sheer godhee laayik godhee tokkoffaa na baase sana kan olii gadi laaqee dhoqqeetti dibe jira. Amma booda ani miidhamaadha. Wanta barbaadeen kabaja mataa koo tuqan waan ta'eef kabaja deeggartoota kootii warra na injifachiisan tuqan waan ta'eef yoon deebii kamillee deebiseef wanti narra laalamu hin jiru. Mee illuu fillee carraa kana illuu haa dubbatu illuu bagana Seera dhaabbata kamittiyyu kontiraataa kompiitarii isaatii gaafa dhaqee kennu gaafa decisionii akkasiirra jira yoo wrong judgmentiin jiraate isin sadaniin teessisee dorgommii kana keessa wantoonni akkasii jira kanaaf jennee waan akkasii goone jedhee transparency sirriidhaan jechuudha inni clearly dhugaaf haqa jiruun isin sadan teessisee dhaabbanni kun dorgommii kana keessatti kana argine wantoonni akkasii waan mul'ataniif. Okay, waan akkasii waan nu fachiisee jiruuf decision akkasiirra kan nuyi dhufneef kanaaf jedhee clearly transparency sirriidhaan isin sadaniif kennuudha. Erga isin sadanii wal gidduutti ragaa kana mirkaneessee gooda gara publicity baasuu qaba jechuudha. Kun ofii isaaniitis dhaabbata isaaniitiifis isiniifis of oolchuutu isaaniirra ture.
Okay? Lammaffaa trustworthy qabaachuu sirra jira. Isaan dhaabbata. So waan godhan kana keessatti of eeggannoodhaan gochuu sirra jira. Isaan irra ture jechuudha. Amma waa'ee warra isin sadanirra namni fuula isaatu kaasee gaariidha. Isin gidduu rakkoon tokko hin jiru waan ta'eef. Warri Aleeksitti naafee yookiin akkas ta'e miti. Ija dhugaadhaaf haqaan ilaala wanta kana jechuudha. Jarri kun sadan hin dorgomanii mo'atanii kan tokkoffaa beekamaa lammaffaa sadaffaa kan beekamaadha. Walaammatanii baga gammaddan waliin jechuu ala decision irra jiran jarri kun jechuudha. Decision makeriin dhaabbata kana. Dhaabbanni kun immoo decision making godhe irratti it is wrong. It is wrong jechuudha. Waan sirriin goone. Utuu Aleeksiidhaaf iPhone Pro Max irratti laaptooppii tokko dabalee kenneeraaf yoo ta'e feeriidha kun. Utuu Aleeksiidhaaf tokkoffaa akka beektu akka lakkoofsa isaa irratti iPhone Pro Maxiidhaa fi birriitti dabalee wanti tokkotti dabalee kenneeraaf yoo ta'e judgmentii sirrii godhaniiru jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. But the quality, the fairness achiin jiru jechuudha. Dhaabbanni kun irra deebi'ee murteesse kan ilaaluun maamiltoota isaatiifis ni hunduma keenyaa fi akka Oromoottis biizinesiin kun kan keenya bordannee irraa bitanna namoonni akka dhaqanii irraati bitataniif illee in kakaasna waan ta'eef ilaalcha qajeelaa kennanii namni tokkoffaa ba'es fiilingii gaariin akka isaan irraa adda ba'u namni lammaffaa ba'es fiilingii gaariiraan akka ba'u hordoftoonni isaanis fiilingii gaarii akka qabaatanii fi irra deebi'anii akka ilaalanii fi anasumaan akka nama tokkootti akka deeggaraa Aleeksitti nama taa'ee viidiyoo hojjetee gadhiiseefitti taa'ee immoo laayik gochaa fi nooreeroonis ila laayivii godhe jechuudha. I waste my time on it. Laayikii 155 argachuudhaan laayikiidhaanis parsantii 70 sheeriidhaanis parsantii 30 dhibba cufeera. Taaddeen immoo akkas ta'e parsantii 88 waan akkanaa cufeera. Kana lamaffaa beera sadaffaanii latiidhaan injifanneerraa. Baga gammaddanii deeggartoota koo maatii koo hordoftoota koo warri sheer laayik gochaa turtanii tokkoffaa baane qabxii 100 keessaa 100 cufnee tokkoffaa baane kun lifaatii keessani malee kan koo miti jedhee maatii koo galateeffadhee yeroon achi deebi'u taaddeen arge. Taaddeen immoo morkataa cimaa akka ta'e keessi kottamanii murkiin kun akka inni cimu kan godhe shoora guddaa kan taphate isa akka ta'e tamane kan saallee maxxansee ati nama cimaadha sirraa waan guddaa baranne atis in injifatamte miti injifataadhuma akka kootiiti. Badhaasa isan badhaafamu ol siif malaa jedhee tan galateeffadhe yeroon as deebi'u